السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أرومو بك جرتانو تي أكم جرتاني نجاك أبداني فيادا النجانك أبا والله إفما سنقافتشون أفه ماليف سيتاني إلمينا ماني دوغونغورا بك خلاص أنغو وارانين دوغونغورا بك جزيون دادين دوغونغورا يعني نجرمتي عن جزء دون ما فجراتشو كانن بايسا إن هسا وان جباب دوتين سنيت أمورا عن ونين كليسا مبارك الرتي وجدة مبارك اللي يعني بيكو ترى قالوا إمو مدام سارة يو برتاني سي دودرانتي منامن فوتي باتين عرب سيته كنو سجالسي سنأجسي سندندا أن نمن عرب سو نمن توك قالوا نمي مو دانغا دبر فتين وفين عرب سنان اللي كي كيسنا قالتنان والله العظيم جتشورا أنجا وماتين في تشيسان ما أتي إيران أنجتة كنا بودا أتي نقان نمتو قطي كوبايا في تشرتي فوق إباهين أنجتة هدو تكنا عربستي المون نما هين عرب سمتو أني جارو سافونين بيكا إسين عرب سين أجلس سومالي في نتلا لا تكو ميديا رتي أو واردو ينفع مالي في أن لا بور نتلا لا في دون دندا كان في جنة واتي كوكو فنسين أجلس سا نجفت داتي دي فما ناقودا بكا يو ربين صدات تاني دي فما قدّا ناقودا وانن كليسا وجد رتي وسيتين وجد كنو سين أجلس سا alangaadhaan walitti deemna mee ati dhiiraa dhaggeeffadha kafuchaatti argadde ati alangaa fudhattee anis alangaa fudhadheessitu wanta akka caalee fi miti wanta akka abbaa manaa wayii dhageessanii ammas kan biraa jiraasanii dhaggeessisa inna an bakka dhiifama naa godha yaa ilmaan Oromoo kalaas yaani ni jira miti wallaahi an har'a baay'ee guyyaa kana kubaa jira maaliif nashaat allee hin qabu waan namni badii hojjannaan bar ofitti hin gammadu ni beektani miti ani immoo isin na abaaruurra wanni hundi xinqirre dhiyaafu naa wayya an wanni barbaadu illee natti haafu wayya isin natti aaruurra kanaaf jennaan rabbiif rasuulii jedhaatii ilmaan Oromoo kabajamtoota jaallatamtoota dhiifama naa godha warreen na jaallattanii baay'een keessan ni jirtani keessaan kan dhuftanii mali hinaan jettani jechuudha hedduun isin kabaja hedduun isin jaalladha wallahi nama tokkommoo asirratti isin dhalaadha hedduu takka galateeffachuun barbaada hedduu takka Zara Entertainment yoo bartanii suuraa isiniif hin maxxansa baay'ee tokkoon jaalladhaan hanga ilmoon naman jaallannetti isin jaalladha maaliif seetanii waan isin naan jettee gizee hunda waan gaarii na gorsiti wallahi waan gaarii waan siballeessu waan bultiikee boriif diigu waan takka hojjatini maaliif fatuyyee ati bareedduudha amala qabda waan akkanaan hojjatin jettee na gorsiti Zaaraatiyyaa Habiibtiitiyyaa kaleessanatti aartee jirti nama isin jaallatutu isinitti aara nama baay'ee natti aaree jira nama baay'ee garuu keessaan dhufanii natti baafatanii malee miidiyaa irratti miti balleesseetiin jira wallahi an kana booda badiidhaan dhufnaan isin block na godha bakka ummata Oromoo hundi keessanuu block na godha an ifaman sin jedha rabbiif rasuulii jedhaati ifaman wallahi ifama qofa sin gaafachuu dhufe har'a wallahi cuggaarraan illee na dhukkubuu jira rafiitii illee hin rafne yaada keessan seenee asinis wallahi familiinis natti ka'ee familii qabdu minam jettani miti kunu warra familiin ganna baasee jira familiin natti aaree jira tokkoffaa sababa familiitiin ba'ee viidiyoo kana lammaffaa sababa keessaniin ijoolleen baay'een keessaan dhuftanii warri na jaallattanii hedduu ta'uu keessanis arkeera gizee badis gizee gammachuus dhuftanii naan qooddattanii galatoomaa baay'ee isin jaalladha keessattuu Nasri Aanolee Zara Entertainment hawwii hedduu baay'eedha wallahi baay'eedha isaan an kanas ijoollee kana sadan immoo jaalala kiyya akkattiin ibsu hin qabu maaliif seetanii dogongora takkanatti agarraan natti himan balleessifatii koo kun sirraa hin malu sirraa hin bareedu naan jedhan kanaaf jennaan wallahi galatoomaa
yoo isin dhiifama kiyya naa deebistanii dhiifama naa godha wallahi rifadheetiin jira rifachuu keessa naasa'u jira haasaan illee harkaa badee jira na ana ammaan booddee waan babbareedaatiin waan intaniitiin isiniif dhufaa jechuudha waan babbareedaatiin isiniif dhufaa waan isin gammachiisu waan ilmoo namaa gammachiisu waan ilmoon namaa barumsa irraa barattu isiniif fidee dhufaa an obboleettiin keessan Fatiyaa Mujaahid wallahi baay'ee na dhukkubaa jira hedduu takka na dhukkubuu jirti hadha nan aare kanaaf jennaan akkasiin godhee yaa kan isaa zeenu argitanitti story running keewwadha story Facebook story WhatsApp story messenger ran keewwadha isaa zeenu agartanii jirtani garuu immoo gizee sanatti isinis pranki gochuufanii isinis dhalaalee na barattu jaalala jedheetanii dhiifama sin gaafadheera inna amma immoo amma dogongoreetan sana baqaatuun beekuuti isa kanammoo ni jira miti illiki madam saaraatiin angalee akkas godhe dhiifama naa godha baqa illiki siit akkas na godhe mubaarak illee dhiifama naa godhi yoo aartee jiraatte aartee tanatti hin fakkaatu atis viidiyoo gadhiistee jirta garuu dhiifama naa godhi yaa akkana gochuu kiyyatti akkasiin siin jedha dhiifama naa godha yaa warreen baalageen an jettan immoo itti fufaa jibbaa keessan an Fatiyaa Mujaahid garuu dhiifama isin gaafadhee jira dhiifama guddaa naa godha dhiifama guddaa jechuudha isinin jaalladha yaa ilmaan Oromoo wallahi laazim waan keessa jirutu na dirqisiisu jira maal seetani sa'a kana keessa hedduu yaadan qaba yaani keessi kiyya miidhamee jira waan miidhameef sanammoo miidiyaa irra gabbaasee himuun barbaadu kun miistira ofuma kootiif hin fixachuu jira du'aayinaa godha wanni isin kadhadhu rabbiin balaa kana keessaa si haa baasu naan jedha aaminiin jedha ilma namaa ta'e kan hin dogongoriin hin jiru banii aadam hundi hin dogongora sheekiin salaachisullee sheekiin kitaaba himullee hin dogongora kanaaf jenna anaaf dhiifama naa godha du'aayinaa godha haajaa guddaan qaba rabbiin haajaa sana nafurraan gabbayeetiin isin galateeffadha jechuudha rabbii kiyya galateeffadhee ka'eetiin isin galateeffadha haajaa cimaan qaba haajaa sana rabbiin si haa furu rabbiin lammata sittin deebisiini rabbiin waan ati yaaddesiif haa guutuu jedhaati onnee keessanirraa du'aayinaa godha ummati yallee rabbiif jecha dhiifama naa godhi heessuma kiyyallee obboleessa tiyyallee obboleettiin tiyyallee hedduutti aaranii jirani waan kaleessaatti na dhiifama naa godhaan sinin jedha warreen na beektan na of folchaa maqaa Oromootiin na of folchaa sinin jedhee jira maaliifi angizee takka waan hojjetaniin beektanii bar namaan mari'achuu qabdanii duraan wallahi yoo waa ta'es eenyuun hin mari'adha seetan zaaraa dhaqee zaaraa entertainmentiidhaan akkas yennaan dhiisi laa hin ta'u wanti kun jetti yoo ta'ee jetti Nasri Anolee illee akka obboleessaatti ilaalee Nasriyyee akkas laa yoo hin taane hin ta'u yoo taate hin ta'a waan babbareedaa dalaginaan ja'anii na gorsanii isaan lamaan galatooma Nasriiniif zaaraan onnee kiyya keessa jirtanii isin anaaf waan hedduun na barsiistanii jirtanii habaayii boocheesni maalin isin jechuu hin danda'u Zara Entertainment I love you so much hedduu si jaalladha hedduu takka ittiin inaasofne bar wallahi kaasuu fi didee riikardii naa ergite bakka natti aartee innaa dhiifama naa godhi na of folchi Zaaruyyee ummata Oromoo hunda na of folchaa dhiifama naa godhaa isinin jaalladha isinin kabajaa rabbiin immoo haajaa kana keessa si haa baasu fatuttii tiyyaa habibti tiyya jedhaati du'aayinaa godha isinin jedha akkasii jechaadha innaa isinin jaalladha isinin kabajaa bakka jirtanitti nagaa naa ta'a fayyaa naa ta'a isinin jedha subscribe like share gochuu hin irraanfatina barumsa kana an bagan dogongore maaliif seetan barumsa siniif ta'a namni biraa immoo hin dogongoru ana ilaale wi Fatiyaan illee akkas jedhamaa baate Fatiyaan illee arraffamaa baate jettanii dhalaaleen akkas hin taatanii jechuudha
دوانغور مكام يوتو نبرتني سنين جالتا سنين كبجا I love you so much سنين جدا نغانا تورا سنين جالتا هندا كيسن إلمان أورومو هندا كيسن እና ለተከበራችሁ ለተወደዳችሁ የፈቱዬ ዩቲዩብ ስር ለምትገኙ አማርኛ ለምታዳምጡ በጣም ይቅርታ ትላንት በሰራሁት ነገር በጣም የሆነች ልጅ እልክ አስይዛኝ ነው እዚህ ላይ ድምጿን ለቅ ያለው ኦሮሞኛ ምችሉ ያዳምጣሉ ለእናንተ ደግሞ ተረጉማለሁ እኔና አንቺ በዱላ ነው የምንፋለመው እስቲ አንቺ ወንድ ነሽ አለችኝ ቤትሽ ነው የምመጣልሽ እስቲ ወንድ ነሽ ልቀቂ አለችኝ ከዛን የሙባሪክን ሰው አሰርቶ ሰጠኝ ስጦታ ለቀቅኩኝ ማለት ነው እና ይቅርታ አርጉልኝ ትላንት አጥፍቻለሁ በጣም ዛሬ ግን በጣም ያመመኝ ነው ተሰምቶኛል በዛ ላይ ደግሞ ዱአ አርጉልኝ ትልቅ ሀጃ አለኝ በቃ ይሄ ነው ብዬ ልነግራችሁ አልችልም ጥሩ ስሜት ላይ የለውኝም እኔም ሰው ገደል ግቢ ካለኝ በዚህን ሰዓት እየገባው ነው ለምን በቃ ጥሩ ስሜት ላይ የለውም እና ይቅርታ አርጉልኝ በጣም ነው የምወዳችሁ ትላንት በሰራው በጣም ይቅርታ ለአላህ ስትሉ ይቅር አርጉልኝ ለእግዚአብሔር ስትሉ ይቅር አርጉልኝ በጣም ነው የምወዳችሁና የማከብራችሁ በጣም ውስጤ ናችሁ እናንተ ማለት ነው ቴንክ ዩ በጣም ነው ማመሰግነው